dhimmi Oromiyaadhaa rakkoon Oromiyaa keessaa nageenyi waa'een nageenya Oromiyaa keessaa xumuramnaan goolabamnaan kana booda Oromiyaadhaa qabsaa'uun gaddeebi'ummaa taanaan Itoophiyaatti ol dabarte moo achi Itoophiyaa raachi gadi yoo jalqaba rakkoon Oromiyaa kun furamaadha akkamitti yaadde gaddeebi'ummaa akkamitti ta'uu danda'a si kana naa deebisi thank you rakkoo Oromiyaa furuudhaaf asii ol qaroon furmaata hin qabu furmaata gubbaa gad harkatti gaafeet haftee fundeef saajena mana rakkoon Oromiyaadhaas ta'e kan Solomoon hundaa Itoophiyaa guddittii nuti harkaa qabnutu kan Oromiyaas ta'e rakkoo Oromiyaas ta'e kan Solomoon hundaa kan naannolee hundaa furuu danda'a galatoon. Okay. Isinis qabadhaa warri kaan. Gaafii lammaffaa. Gubbaa gajjal qabdi jee. Gubbaa deebiti jee. Sirriyaa gubbarraa gajjal. Ay achumatti. Qoy gaafii kee qabadhu ati kiyya xumuree tan itti dabarra. Waan inni naa deebisaa jiru kanattis qabxii qabachaa deema. Akka Itoophiyaatti akka dargaggeessa Itoophiyaattis haa ta'u akka waajjira Itoophiyaatti waajjiruma fedhee haa ta'u. Itti gaafatamummaan kee maali? Aangoon kee maali? Qaama kam? Waajjira kam? Seektara kam bakka buuteet hojjechaa jirta moo dhuunfaadhaan akka paartii dorgomaa wayiitti hojii hojjettu kana keessatti mindaan sii kafalamaa jira moo ati tola ooltummaadhuma hawaasa kana tajaajilaa jirta tokko kanumaa wal qabsiisee moo fixed bakka itti ramadamte jira kaaba Itoophiyaati moo kibba Itoophiyaati moo yeroo tokko Hararis ni dhaqxaa Saawudiis dhattee daawwaa gootee uummata keenyas kakaastee diaspora si walillahi tebar no dhaggeeffadhu walitti laagneen yoo walitti laaq inni na ada gaafatu ati nan sirreessini yaadda kaasi obboleessa maama bayaan inna ani gaazexessaa dabar gaazexessaa gaafii gaafataadha si galeera kanaafi akka Itoophiyaatti dhugoomsaan waajjira kam seektara kam bakka bu'ee itti gaafatamummaa gonfoo wayini qaba taayitaa wayini qaba fakkeenyaaf itti gaafatamaa waajjira kana walitti qabaa waajjira kana bakka kanatti itti gaafatamummaa ni qaba tibba kana immoo mootummaa naannoo Hararii faarsaa jirta achitti Itoophiyaa kana bakka buutee waan deemtetu jiramu maalidha isa kana irratti akka ifa nuu gootuudhaaf borumaafuu kabaja sii malu sii kennineef gaafa karaa irratti si arginu ati hoogganaa dargaggoo Itoophiyaa yoo taate siin jennee si bira dabarra si galeera garuu wanta jiru adda baafachuu qabna mee aangoon yookaan bakka bu'ummaan isaa maali dhugumsaan thank you galatoomii hojii gahaa fi iddoo naa kenname gahaan qaba yeroof ibsa miidiyaa kannuun barbaadu gaafa mootummaan ibsa kanne walumaan ibsa kana agartu ta'a galatoomii akkam itti namantu jechuun mootummaa bakka si buusee si hojjechiisaa jiru kanatti namantu moo iccitiidhaa qabadhu hin dubbatinii siin jedhan isa mindaan amma fakkeenyaaf ifa sii gochuuf hoogganaa waajjira tokko gaafa gaafattu naannoo Oromiyaatti hoogganaa waajjira akkanaa aanaa akkanaatti jedhee dubbata jaratti dhimne siin kophaatti sitti himame dhuunfaatti akka ati kaaftee mindaan isa raasii kaffalamaa ji'aan achi maaloo isa si galama waan jetteefi ani personally nama intarastii dhuunfaatiif mootummaa hojii dhaabbatu miti intarastii dhuunfaas hin barbaadu ana akka dargaggeessaa nama cabsee baratee jiraatudha achi keessaa hin barbaadu garuu biyya kanaaf dhaabbachuun mindaa miti kaffaleen biyya kanaaf tajaajila kan nu barbaadan kanaaf kaffalamee osoo hin taane kaffaleen kan nu barbaadu eega mootummaaf jiddalee je mindaa mootummaan nyaata laala mindaa mootummaan hojjetaa jirta mindaa nyaattee hojjetaa jirtaadha nuyi waajjira wayii bakka buutee hojjetaa jirta moo dhuunfaadhumaan sochootu isa mootummaa yeroo deebisaa isin kanne malee an deebisaa kanuu danda'u. Dhimma dhugoomsa irratti dannee mootummaan gaafannu kaanuti si gaafannee bar. An deebisaa kanuu danda'u. Hin qabu. Alex raafu takka raafu mee wakil Alex. Takka nananek. Koy nam fitadha ka gaafii sadii barreeffadhee saniin fitadhaa koy. Okay ayyee. Dhugoomsa okay kaffaltiidhaan hojjechaa hin jirtu maddi galii dhugoomsaa Oromoo maali? Maddi galiisa hojii dhuunfaa qaba moo nagaadeedha moo madda galiisaa maali maaliin socho'a maaliin jiraata dhimma isin ilaallatu miti
Awara qofla koone bakka fitatte takka jidduun darbe takka qofaan takka lamaan. Question gaafatina gaa waa'ima waanuma beekuma. Laal ani maal hojjetta hojii dhuunfaa qabamoo hin qabuudha maddi galiisaa hojii dhuunfaati moo? Dhumeeraa bar maal hojjetta jaallan jiru maddi galiisaa maal hojii dhuunfaati moo mindaa mootummaatiif? Deebisaa kennuu fedhii hin qabu. Okay hayyee dhugoomsa. Amma ati mootummaa kanaaf hojjettaa miseensa mootummaati. Akkasuma miti. Gaafii keetii fuufi. Ati miseensa mootummaati moo miseensa mootummaati miti akkasiin siin jee. Miseensa mootummaati. Okay akkas ilaalamma. Miseensa mootummaa egaa taate mindaa mootummaa ni nyaatta moo nyaattu akka hojjetaa miseensa mootummaa tokkotti dhala qofa ammaas. Ni nyaadde yookaan ni nyaattu. Gaafii tokko yeroo lama gaafatu galatoon. Okay, yo murti gaafadha. Gaaficha kaafteef reefus jalqabas kaastee turte irra deebi'ee akka yeroo hawaasni kun jiruttis gaafachuu deebisuu waan barbaaduuf gaangistarri durriyyeen wambadeen baalageen Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa, Ameerikaa biyya kam keessaa iyyuu ni jira. Oromiyaa qofa miti, Itoophiyaa qofa miti. Arrayoo gaafattan Kanaadaa keessa isteeta maqaa isaa ammatti ani kaasuun beekumsa irraan qabanne yookaan ammoo hubannoo gahaan qabanne isteeta maqaa isaa hin beekne dika ammaaf hin beekne. Jechuun odeeffannoo kana hin qabu Awustiraaliyaa Kanaadaa keessatti Dr. Nuruddin galchaa Dr. Nuruddin Ameerikaa keessatti Alex Ops iddoon keessatti taniifin siin jaabar badan gaangistarri keessaa argamu biyyoota addunyaa guddatan kamuu keessatti Ameerikaan irratti waa'ee demokiraasii bittoo jechuun keessa qabatamaadhaan piraaktikaalii waan lafarratti argatu kumaatama jira jechuudha. Biyya keenya keessatti wanti jiraachuu qaba jiraachuu hin qabu. Yoo jiraate adeemsaan furmaatatti kanamuu danda'uu qaba jee fuula miidiyaa hawaasaa keessatti dubbadeen ture ammas ijjannoo kiyya walumaa galatti sadarkaa biyya kanaatti hojiileen wantoonni akkanaa wanbadeen akkana hojjetamtu kuni keessattuu rakkooleen biyya Itoophiyaa kana keessatti baay'ee Itoophiyaa qofatti sun taane lixaa fi kaabaaf kibba keessatti argamtu Oromiyaa keessatti argamtu kasan raafte ilaalcha Itoophiyummaa qabatanii yoo baatan waa'ee Afrikaa yaaddan malee waa'ee Itoophiyaa yaaddan har'a isin ilaalcha Oromoo qofatti irratti waan daangeffatanii Oromiyaa qofa irraa dubbanna jettanii waan amantaniif dhimmi Itoophiyaa isin galuu danda'u yookaan immoo ol bahuu dadhabdan ta'a. Isi san cabsaa jalqaba irratti Itoophiyaan sana mala abbaan qabdu Solomoon sana mala abbaan qabu siyooti ilaalcha keessa sadarkaa isaatti ol jijjiiraa isin jechuun barbaada. Lammaffaan. Okay. Aboon harkaan baasin qaba bakka tana dubbiin ijoon maal taate isaati ayi bakka tana laal bakka inni naannoon Itoophiyaa keessaanii ni baddii jeetanarra qabna. Waanii nan jechuu fedhe yeroon tun yeroo filannooti. Filannoo ammaa tana keessaa paartiin Ezeema Moogimboo Sabaatii yaamtu ibsa baasaa jirti jechuudha. Vijina isaanii pilaana paartii isaanii gizee biyya qabatan ittiin bulchan. Dhugoomsaan paartisan bakka bu'a jeetii yaada akka yaadni isaanii tokko ta'e maal jennaan nuti akkuma mooneen waan naannoo jamaa Itoophiyaa keessaanii dhabamsiisnaa jette Moogimboo Sabaatii. Bakka tanatti dhugoomsa ati miseensa paartii Ezeemaa yookiin Gimboo Sabaatiiti moo akkamiin yaadni keessan maachi wal godhe tokkuma bakka naannoon hin jirtu jaan isaan jarri tokkolleen akkas hin jenne isaan malee. Obsa nu ibsu bakka tanatti paartii saniin akkamitti. Amsa na dhaggeeffataan jirtu Amsa bannaati gaaffii koolii gana na jalaa laaqaadha. Nootii qabachuu hin dandeessu nootii. Odeem maal ganna buusaa miti yaayi. Nootii qabadhu kaati tartiibaan gaafachaa deemna rabshaan fakkeessinaati. Nama guddaa wajjin haasaa irraa bara. Gaaffii bareedduu gaafatee. Bara amma gaaffii bareedduu anaaf fidee bar maal taateeti yaa deebisu kaa. Jimaan bitanne si Hamza Habashii jimaa bitadhu gaa. Awoo jimaan qama hoonee deemu. Addanaa babaasu gaasa gaaffiin kiyyan xumuramne. Laala Hamza ogguun gaaffii gaafadhe deebiin naaf deebisu irratti noottii qabadhu sammuu kee keessattis haa ta'u bilbila irratti. Laa ayyee. Naannoo keessaa ba'aati federaalatti ol ba'aati ganda keessaa ba'aati waa'ee Afrikaa yaadaa itti irraanfadhaa waa'ee Oromiyaa nuun jette okay. Dhugoomsaan erga waa'ee Oromootiif waa'ee Oromiyaa leellisuu dhiisee Itoophiyummaa leellisuu jalqabe erga federaalistii ta'ee as jijjiiramni inni fide milkaa'inni inni irra ga'e akka dhuunfaatti parsonaaliis haa ta'u guruuppiidhaanis haa ta'u wanti nu fakkeenya irraa fudhannu maali? Ikonomikaalii guddate moo sammuudhaan guddatee beekumsa isaatii waan ta'e hawaasaaf waan bu'aa buuse waan mul'atu wayitu jira moo maali milkaa'inni kee jijjiiramni gaafa
waa'ee Oromoof Oromiyaa dubbattuu fi har'a gaafa federaala taatu maal sirraa baran maal sirraa fudhannee wanti nu hawwatu gara sanatti nu fidu maaltu jira? Waa kuma jira. Tokkoffaa qaatuu haaftee gaafi sirriiti dhuunfaatti jijjiiramaa dargatan jedhamu. Jalqaba ilaalcha mandaraa keessa turuun anis mandaratti nagalchee guddina dhuunfaa qiyyaastee kan dhaloota qabe nuti keessa jirru guddiniifis gadi bu'ummaa malee guddina waan turre. An dhuunfaa qiyyaatti irraa makiinaa dhuunfaa mootummaan naa godheemti kan inni dura na filadhaa baa Oromiyaa irratti baa Itoophiyaa irratti gaggeeffamaa jiru olii gad deemee mootummaan akkas kabar na godhee achis waan na godhee maal na godhee miti kan inni hojii kan hojjetu. Dhuunfaa qiyyaan ikoonimikaalii buuldiif godhaan jira. Gochaanis yeroo gabaabaa keessatti isin warra isin jirtu kana isin affeeree waan dhaloota kana fakkaatu dhaloota kana bakka bu'u sadarkaa biyyaatti istaandaardii isaa eeggate kan lebilii dhaloota kana madaalu kan waliin hawaasa kanatti hin gabbaafnu ta'a. Har'a salaanni yeroo kee salaatanii jaan warri islaamaa. So isa yeroo saniifin isiniif dhiisa. Kun kana dhuunfaattis ta'e jenereeshiniin keessa jiru. Maayisa dhaloonni keessaa ba'e irra hedduun isaanii warra Itoophiyaa maqaa jahu jibbaa ture. Alaabaa Itoophiyaa irra harka dheessaa ture, baaragaa ture, maal jechaa ture. Har'a dhaloota yoo xiqqaate dhaloota alaabaa saniitti maree qaama isaatti dibatee Itoophiyaan biyyatti jahu ooradii bulli gooneerra. Okay. Jijjiiramni sibira jiru, jijjiiramni mul'atu kan dargaggeessa kana gara sanatti harkisu alaabaadhuma kana beeksisuudhaaf Itoophiyummaa namoota Itoophiyaa leellisan biildi gochuu keessan immoo jijjiiramni wanti ati jijjiiramte gaafa Oromiyaa turte dadhabina yookaan gadi bu'ummaan sirra ture maali erga ol baate ol ka'ummaan sirratti mul'ate jira kanan fudhadhee dhufu hanga naman shaanxaa koo fudhadhee dhufu baay'ee. Yerooniin waa'ee Oromiyaatti barummaa qofa dubbachaa ture jijjiiramni yeroo saniin fidin kanan irraa fide gaafan waa'ee Oromiyaa fi Oromoo qofa dubbadhu sabab sablamoota biraatiif ilaalcha hin qabu negatiif enerjiin dhangalaasa malee waa'ee negatiif. Dhumarratti aqlan lakkanaa gootuuf nutis hubannoo akka dargaggeessaatti qabannee akka teenyuuf gara fuulduraatti waan gara fuulduraatti Itoophiyaa irratti biyyi kun hojjechuudhaaf karoorsite nu caalasitu dhiyoo jira nu caalasitu beeka waan ta'eef ilaalchi naannoo kun ilaalchi Oromoof Oromummaa leellisuu kun inni mandarummaa kun akka baddu gara fuulduraatti Itoophiyaa tokko kan taate ijaaruudhaaf sabab sablammoota hunda haammattee biyya guddittii akka Ameerikaa san kan dhiibbaa uumtu ijaaruudhaaf akka deemamaa jirudha kanan sirraa hubadhee. Kanaafuu Oromiyaanis ni baddii waan jettu kaasteerta. Biyyi Oromiyaa jedhamtu kan dhiibbaa uumtu hin jiraattu. Kana booda yeroodhaaf garuu jirti naannoo wayii maybii jiraachuu dandeessi jettee miti. Gara fuulduraatti waan yaadame kanarra deebiteetu nutti himte amma gannaallee. Oromiyaan ni bada jechuun biyya Oromiyaa naannoo Oromiyaa jettu bada jechuu osoo hin taane uummata Oromoo jedhu bada jechuu osoo hin taane ilaalcha naannummaa kan sabab sabni wal nyaachuu wal jibbinsa ture santu bada biyya amma bara nuti wanni nuti jiru bar paartiin qarshii nuti fayyadamaa jiru murtiin akkuma kaase keessa bakka biraa deemte dhugumsaan biyya kana biraa keessa bakka biraa deeme paaspoortiin an fayyadamaa yeroo paaspoortii Itoophiyaati. Yoo ti lammii eessarraa dhufte yookaan lammii eessaa tanan jaan lammii Itoophiyaatiin jaan Itoophiyaarraan dhufeen jaan si galee so gaafa gabbahee waan kana dubbadhu itti gaafatamummaan na akka dargaggeessaatti biyya saniin dha. Naashinaal ID'n kun kan Itoophiyaati. Shuf kan Itoophiyaati. Asiin Oromiyaatu jira. Dugda isaa garagalchiidhaan. Yaada keetii fi waan harkaa qabdu kana maatii waliin goosisu kun qofti gaasiif. Duuba isaa Oromiyaatu jira. Bakka keessaa baate mandara keessaa baate. Mandara miti biyya Oromiyaa nanaaf. Iddoo itti dhalate kun qabu siin jee naashinaal ID'n kun waa'ee asirraas ni badaa Oromiyaan. Okay. Alaabaan irra jirtu kam? Abo Ustaaz Alex Ustaazaa fi Badriidhaaf carraa kanna Badrii kam. Akkas alatti yaada yoo jin akkamitti hubatte faallaan jiramoo negatiiva keessa jiramoo viidiyoo